Harka fuunee hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya hambaa keessa jirtanii nageenya jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas immoo har'a kirrii kanaa fi adii kanaan dhoofna. Adii kanaanii calqabaa kanumaan calqabne adii kanaan dammoo masqalii akka masqaliyaatitti itti hojjenna jechuudha. Dursinee kirrii kanaan jammarra jechuudha. Bifa kanaan jammarree raawwannee booddee dammoo adii kana itti godhachaatu deemna jechuudha. Azaan bu'aala kirrii kanaan jammarraa duraan dursinee ta'e maaliif daantilii kana daantilii tirii hojjennaa jechuudha. Walumaanii akkanatti higgata lafannee raawwanne jidduu isaa keessaa furjisaa deemna sila ta'eefu akkanumatti haaluma kanaani haaluma kana akkanatti dhaachaa deemna jechuudha. Kunuuti amma haala kana guddisee jira jechuudha. Silazaa sigaannosaa maazaniisaa itti buusaa deemna jechuudha. Maazanii fakkeenyaaf amma maazanii tokko deebinee ammasii kanatti kuni maazanii tokko kaza asirra jammara jechuudha. Sigaajjaatti buusuu kaza as dhufnee dammoo kana bira dabarree ittis maazanii tokko buusna jechuudha. Maazanii jaan buusuu barbaade sila ta'eefu haaluma kanaan akkanatti itti buusatu deemna jechuudha. Akkasumas kunuuti hunda isaatiiyyuu jechuudha. Waliin gaatanan jira amma yeroo bakkee kanatti amma sadaffaa irra deebi'aa kanan jira jechuudha. Asittis amma kanniiwwan sadaffaa irra deebi'ee arfaffaa yeroon itti dhahee raawwadhe bifa adiidhaan itti wannu jenna jechuudha. Kunuuti sadii hundi isaatu sadii waliin ga'een jira jechuudha. Amma dammoo wannu isaa kana sadi qofa kanaan yoo ta'e sigaajjan isaa hin mul'atu kan hin akka badaa xiqqaatti sila ta'eefu afuriin yoo ta'e dammoo sigaajjan isaa addaan nuuf bal'achaa deema sila ta'eefu nu jalaa hin dhokatu jechuudha. Kuni akka ataraatee sigaajjaa ataraatiin dhaama jechuudha. Haala kanaani kunuuti harkaanis akkaratti immoo addaan babal'ifachaa deemna akka inni nu jala walitti golboon hin taane jechuudha. Bakkee kanaa fi bakkee kanatti adii dhaamna sila ta'eefu lamsaalee yoo kutullee baattan rakkoo hin qabu. Adii diimaa kana yoo kutullee baattan homaa rakkisaa hin qabu jechuudha. Maaliif qaqaxxaluurraa kanuma qofa bichaa fiddanii itti ni guduufattu.
bifa waliin qo'ame bifa adii kana itti guduunfattanii raawwattanii kazaan buhaala kana jechuudha. haala kanaan ni godhanna. eessatti buufanna sigaajaa? asitti buufanna jechuudha. fakkii kanatti sigaajaa keenya ni buufanna. amma egaa sigaajaa keenya asitti buufannee raawwanne nu ka barbaannu bifa kana sila ta'eefu bifuma kanaas adeemna jechuudha. asitti akkanatti deebine akkanumatti bifuma furdisne kazaan buhaala haala kana asitti amma asitti sigaajaa tokko buusnee jirra jechuudha. yoo barbaadanii ammas immoo asitti haala kana akkanatti waraannatti jechuudha. ammas nuyi ammallee adii barbaanna sila ta'eefu diimaa kana dhiisne adii kana adeemne jechuudha. adii kana adeemne jechuudha. haala kana adii kana akkanatti adeematoo deemne jechuudha. amma kaza adiirraa dhimma hin qabne sila ta'eefu kana barbaanna sila ta'eefu amma adii yoo kuttanillee oma rakkisaa hin qabu jechuudha. lameen bifa kaan barbaadan bira gahaa jirtu sila ta'eefu kazaan gisee tokko akkana godhanne asitti sigaajaa biratti akka inni duubatti nu jalaa hin deebine dammo adii keenya akkanatti gadi keessatti deebifanne haala kana adeemne jechuudha. kuni iddoo sigaajaa isaati naannoo isaati jechuudha. maazanii isaati. haaluma kana akkanatti itti adeemne jechuudha. kunooti haala kanaani dhaayee jira jechuudha. maaliif kirri adiis keejjaan kun ittumaan ammaraa jira jechuudha. akka nama shuxuta maruutitti akka maaliif yoo kirriin itti qaxxalaa yoo deemne hin bareedu jechuudha. sababa saniifu haala kanaan deemaa jira. amma adii cufaa tanan jira. asitti dammoo diimaan itti fida. kazaan buhaala adii lamaan akkana fida jechuudha. adiittan cufaa booddee dammoo bifa diimadhaan adeema jechuudha. haala kanaan hojjetamaa sinin jira. qallaalii bareedu yoo guddatee sigaajaan isaatti baay'ate fa'a qallaalii kana hin bareedu sinin jechuu jaaladha. uummata qashtii akkasii yaa obboleewwan koo ka maal asirratti maree kana fakkaata hiiqaa mushurraayii jedhe barbaada. fakkeenyaaf masoobii daabbootiifis hojjechuu ni danda'ama. masoobii biddeenatiif quumillee akkanatti hojjetachuu ni danda'ama jechuudha. fakkeenyaaf kan masoobii quumii haala kanaan halluu kanaan jechuudha. kun amma atara jechuudha malee xaqaxaqamaa yookiin maalii ta'aa isaanii mooti. haala kanaan hojjetachuu ni danda'ama. quumiidhaafis wanta barbaadanii fi anama fakkeenyaaf tirumaa kan hojjechaa jira. daantelii tirii jechuudha. isin garuu wanta barbaadaniif haala kanaan hojjechuu ni dandeessu. fakkeenyaaf masoobii biddeenatti yoo hojjechuu barbaadan mataa qofa bichaatti gootu jechuudha. jalqaba dura mataa keessanii yoo jalqabattanii gootan haala kanaan isiniif ba'aa isiniif bareedaa isiniin jechuu jaaladha. babbareedduu wantoonni akkasii haaluma kanaan walitti godhachaa deemne jechuudha. akkasii isiniin jira. amma kana cufaa deema tanan jira. lameen kunis bal'achaa deema. yoo kun qofti bichaan bal'achaa deeme kun akkanumatti zimmi jedhee gadi dheerata jechuudha. adiin kun akka adiin kun gadi dheerame akka bakkee kanaatti jechuudha. akka kanaatti akka hafuuf maalan godha asitti kana buusa kanaan deemaa jira jechuudha. amma asitti sigaajaa kiyya asitti akkanatti buusa tanaan
deemaa jira jechuudha. Lamaan kana walitti cufaa kanan deema jechuudha. Adii kana silazaa sababa saniifu kana fakkaataa siniin jedha. Sorry dhiifama. Haala kana lamaan asitti diimaa lama ol bira goote yoo jettanii lamaan silazii gaajjaatti buusaa jiruuf kuni lamaan ol bira ooluu qabaata jechuudha. Maazanii fi kanaan itti gaajjaa buusaa deemsuun haala kanaan itti gochaatu deemna jechuudha. Akkasii isinii jechuu jaalladha uummata qashtii. Haaluma kanaan kana adii kana amma walitti cufaatuma deemne jechuudha. Tokkorra jammaree afur ga'ee afur irraa dammoo deebi'ee meeqata tokkumarratti deebi'ee dhaabbata jechuudha. Maaliif sila walitti cufamu tokkumarratti deemee dhaabbata jechuudha. Isinii jechuu jaalladha. Amma dammoo as bira geenyee jirra. Kana asitti diimaa bira jirra sila ta'eefu haaluma kana diimaa keenya ittuma daddabalachaa deemna jechuudha. Akkanatti amma diimaa miidhagfaarra jirra, diimaa sadaffaarra jirra jechuudha. Kan jidduu keessa kan tokko kan immoo daarii dammoo reef tokko itti jammaraatu jirra jechuudha. Haaluma kana amma asitti sadi buusee jira, asitti tokko buusee jira. Amma yoon deebi'u marsaa lammataa irrattis dammoo inni cufamaa deemaa isiniin jedha. Haaluma kana nuuf guddachaa deemaa isiniin jechuu jaalladha uummata qashtii. Baay'ee bareeda akka kootitti jechuudha. Akka keessanittis immoo akka isinitti toluun isaa hin hafu sila ta'eefu haala kanaan hojjetachuu ni dandeessu isiniin jechuu jaalladha. Boleewwan koo akkasii isiniin jedha. Kunooti kuni gara ala isaati, kuni keessa isaati. Amma adiin kuni asitti lama ta'ee jira. Kun kana duuchee jira, ammas kana duuchee jira. Kana qofa bichaa ta'e kunis amma hin duucha. Haaluma kanaan akkanumatti maal ta'a deemee akka akka asii kanatti fakkeenyaaf akka diimaa fi diimaa kanaatti walitti dhufa jechuudha. Haala kanaan adeemama jechuudha isiniin jedha. Haaluma kanaan akkanatti amma dammoo adii itti keenya itti fudhanna jechuudha. Diimaan kun bakkee kanatti akkanatti si jalaa wanta keessa loofataniif akkana ta'uu danda'a. Akkana godhachuu hin dandeessu. Akkana buduufutti jechuudha. Akka inni siin jalaa waan hin taane jechuudha. Siin jalaa shufshufa fakkaatne akkasuma gochaatuma haala kanaan
asitti amma diimaa cufaan jira jechuudha. bakkee kanatti gisee lammata deebi'ee dhufu sigaajaa diimaan buusa. asitti gisee lammata deebi'ee dhufu sigaajaa diimaa buusa jechuudha. kanatti haala kanaan adeemna jechuudha. kunuuti akkasii isiniin jedha. adii fi adiin kunuu dhufee asitti dhaabbata. diimaan dammoo asii ka'ee dhufee bakkee kanatti dhaabbata jechuudha. haala kanaan hojjedhee isiniin jechuu jaaladha. hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu taatan hundi keessanu isin yoo barbaadan kana caalallee sirriitti guddistanii hojjechuu ni dandeessu. akka barbaadanitti addaan deema. maaliif hin jaallatu wanna takka hin ta'u jechuudha. maaliif jennaan sababa kana qabu huyyuu olitti isin jalaa hin deebi'u jechuudha. akkasii isiniin jechuu jaaladha. kunuuti lamsaaleedhaa fi adii kana illee olitti yeroo kuniiwwan lamaan olitti akkanatti dhufe adiin kunis akka kanaatti isinii cufamuu hin danda'a. deebisee diimaan kunis dammoo akkana ba'a, kunis akkana ba'a. booddattis dammoo innillee cufuu hin danda'a isiniin jechuu jaaladha. akkasii motaqashtii akkasumas immoo viidiyoon kiyyaa yoo isinitti tolee laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. akkasumas haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa isiniin jechuu jaaladha. deeguma laala kirriin isaa maaliif kirrii qal'aa miti, kirrii furdaadha. sababa saniifuu furdata beektu, garuu furdatullee jechuudha baay'ee wannu ta'a keecha baqaddamaqqi jedhee mul'ata. ka jaantiin isaa tokko jibichaan hagawii kana furdata jechuudha. lamaan erga waan kirrii furdaa ta'eef jechuudha. kirriin hin jira garuu kirrii qaqallaan illee kirrii qaqallaanii akkanatti tsigdatti jedhee siif hin ba'u. wannu ta'a akka waan kun nama harka kafanaa miicee wayi akkas ta'a isiniin jechuu jaaladha. kanumarra jedhee ani kirrii kanaan hojjedhee isiniin jechuu jaaladha. viidiyoon kiyya hadhaa asumarratti xumurama. baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. akkasumas akkuma viidiyoon kiyya dafin jedhee laayik sheer gochuu hin dagatinaa. na jajjabeessaa isiniin jedha. akkasii haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja isiniin jedha.